Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni warroonni amantii biroos jirtu. Isinin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa qimamoojii mana madaamii akkamiin nagaa keessanii jirtu jajjabaattuun isinin jedha. Egaa akka har'allee waan barbaachisaa ta'e tokkoon isinii qabadheetan dhufee jira. Warri beeytan inni beeytanii warra hin beeyneef jechuudha. Egaa akka warri mana qulqulleessitan, warri mana fincaanii qulqulleessitan akkasumallee wantoonni kunneen mana fincaaniitiin kan qulqullaa'udha jechuudha. Tokkoffaa irratti filaash kunis sirriitti jechuudha ofirraa eeguu qabdanii harka keessaniifis harka keessan qofaafuu yoom ta'e hafuura keessaniif jechuudha. Yeroo isa kana fayyadamtan isa kana jechuudha. Hanga shinti beetii dhiqxanii geessitanitti keessa dhaabbattanii foolii isaa hin fuunfatinaa jechuudha. Maaliif jennaan inni kun hafuura baafachuu isin dhorguu danda'a. Hafuura keessan addaan isin kutuu danda'a jechuudha. Baay'ee humna qaba jechuudha. Isarraan immoo harka keessan akka isin hin tuqne bakka isin tuqesan isin muraa jechuudha akka sibiilaatitti. Qorichi kun jechuudha. Inni itti aanu immoo harpikiidha. Harpikii kana immoo ijoolleen baay'ee warri hin beekne jechuudha. Anuyyuu waan ofii kiyyaa arge jechuudha. Hin beektu mucattiin maal gooti? Inni kun keessattuyyuu bakka gatteessumaa yookaan bakka hinjiraame marhaata kan jedhamu san achi keessatti erga dhiqxee qulqulleessitee booda saamunaadhaan achi keessatti naqxeeti biraa deemta malee keessa dhaabbattee isaan ergaan ooltu jechuudha. Ijoolleen baay'ee haga inni achi bakka hinjiraame sarmeekii ta'ee sibiilota adda addaa ta'ee kan mana fincaanii keessa jiran isa zaagisan fa'aa kan zaagifa isaan baasuuf warri keessa dhaabbattanii ergaa ooltanii jira. Kana keessaa yoo osoo gilaafis harka keessanitti fayyadamin harka keessanii jechuudha. Inni kun sirrii mitiin isin jedha obboleeyyan kiyya. Itti buusaatii biraa deemaa malee maaliif kun yeroo sanitti waan dafee baasuu miti yeroo fudhata jechuudha. Ijoolleen tokko tokko haga inni buutti harka keessan ergaa ooltanii harka keessan hin dhabinaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Itti qicaatiniin biraa deemaadha. Itti qicamee kan biraa deemamu. Inni lammaffaan kun immoo supper jeelii kan jedhamu kun inni kunis akkasuma amala akkasii qaba jechuudha. Harka keessan isin kukkutaa. Kilooriksii iyyuu caala jechuudha. Inni sadiin kunneen humni jaraa kilooriksii caala jechuudha. Keessayyuu tokkoffaa filaash kan jedhamu kun badaadha jechuudha. Hafuura baafachuu keessaniif illee inni filaashii jedhamu kun waan biraatiin walitti hin naqamu. Keessaayyuu kilooriksii walitti dabaltanii fayyadamtan taanaan hafuura keessan addaan isin kutaa jechuudha. Hafuura yeroo baafatan hafuura baafatan hin dandeetta woomaanuu walitti hin makamu jechuudha. Bakka zaagi. Hinjiraame bakka saramiikiin zaage bakka sibiilli kunoo isaan itti fayyadama shinti beetii keessatti bakka zaage sanitti yoo itti gootan hin arge akka ibiddaa akka maal isin jedhu bakka hin danfaa akka inni itti danfu ni beektanii sagalee isaatu hin argita ijoollee hoomachaa yeroo danfusan jechuudha. Baay'ee humna qaba jechuudha. Itti buufameetiin bakka sanitti biraa deemtee yoo itti deebitu jechuudha. Itti buuftee bakka zaaga itti buuftee yoo itti deebitu xiqqoo turtee bootaan sun hin jiru jechuudha wanti sun. Isinii galee harka namaa kanas qodaa namaa kanas akkasumatti kukkuta jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya harkatti gaantii osoo hin godhatin hin fayyadaminaa isiniin jedha. Isa kana silaayyuu isa kana kan fayyadaman torbee lama keessatti yookaan al tokko qofa bakka zaagetti mana fincaanii keessatti wantoota zaagan itti qicceetaniin biraa deemtee deebitee immoo akka harka keentuun akka miila keessantuu hidhatti gaantii harka keetii godhattee fayyadamuu qabda malee keessa dhaabbattanii takka lukatti uffacaasaa takka harka keessaniin hin barbaachisuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Baay'ee badaadha ofirraa eegaan isiniin jedha. Ijoolleen tokko tokko amma gaantii godhachuu hin jaaladhu gaantii godhadhe hojjadhee hin beeku dafee hojjadhee hin beeku. Warra jedhan fa'aa jira. Inni kun sirrii miti fayyaa harka keessaniitiif fayyaa qodaa keessaniitiif isaan qulqullina mana ofii eeggachuuf jecha wanni isaan hin finne hin jiru. Wantoonni isaan fidan kunniin kan miidhaa irraa bilisa ta'e isinitti hin fakkaatin. Wantoota miidhaa qabanidha hundi isaatu. Ijoolleen tokko tokko akkasitti fakkaata osoo miidhaa qabaate isaanuu hin fidan waan jedhan sammuu isaanii keessatti yaadan jechuudha. Noo akkasii miti. Isinii galee isaan manni isaanii akka qulqullaa'uuf waan barbaadan fidanii dhufan keessaa ijoolleen afaan hin beekne odoo isinittuu hime jarruyyuu isinii galu waan ta'eef waanuma kamiyyuu yoo fayyadamtan gaantii harkatti godhadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya yoo mana hin jirreyyuu naaf fidaa jedhaanii akkas isinii wayya malee fayyaa harka keessaniitiif fayyaa qodaa keessaniitiif baay'ee miidhaa qaba jechuudha wantoonni kunneen isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Warra hin beekneef illee
sheer waliif godhaatii itti fayyadamaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkasii. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.